Dagama. Dagama. Microphone durani lo radu producer radu. Arra garu ko sila so datti sempre ko jabe sarade takala. Yina. Okay. So magan ki Jamal Ibrahimi ganamo maka warrati jechada family ne maka jiran sat. So heddun nama Jamal ganamo tin nabe ka waradi media ratti ro bayi wala kisir. Ne dagama sagale ki. Dagamu. Amma ho dagama. Wayya. Okay. Irra sinide be makan ki Jamal Ibrahimi kadalota فموريك يبوت ورا كنا بوان تهيب إرنا قدنا مكاك يا جمال كنا ودين نبيتن ميديا ورم ورد لي وان فجثات وري فجرت نار من كيسني مالا جارما سياسة كيسن تباية هنيرو ماتو أكنا مدوم فلين تباية هنيرو ماتا وني جارما سياسة كيسن تباية هنيرو مانه جيبا جارما يوكام موتو يو غري وثون تهين ونيجلت بلس تهيد بچو دافنا جن على تجدي وايادو disciplining jarma ka huday nan tesifne bakka ego barbadetti saka ego dandahu irra jala bilisa deetin hojjata kanafi yo adda yo antubaddu duga haddoftu antubaddu namni garin natti gaddunni mala garin immo jaalachu mala irra guddin daga gara duga tutti wan jalla de yo namni gaddu jirate asumani yo dina tay male war bravo gambachi suna fakkata akasi ko na gawada متدرين الردوبات نانجر إن متدري باي ججوا كنا ملله والفيلم سيزو نفكّا سيرو ورنا كنتي مالي في والفيلم سيزو نانجر تتاده ججيرم على جرا ورجلس وانجرو أنا مودي برا موت ولا كجيرم دي كوني هندو هندي يول فيلم موت كرن بور باندت هندو هندي جتي جدوني جرا so kana lamanu kama naga to kora to kun gari natti fakka zamali fi jiddu kana dugan jirati jiretini wayya so aku simbartu ya datan ummanni kenna qabsoon inni keessa ture sababa irraa ka'e qaba hagaan hubadhutti so kaleessa gaafa qabsoodhaaf gadi baanu wanna ummata keenya kana manaa baasee jira sababaan guddaan ummanni Oromoo fedhii isaa malee akeeka isaa malee kaa'oo isaa malee humna cunqursaa saba biraatiin awwee fi gorsa ummatoota biraa fagootiif dhiyootillee Awurooppaa fi naannoo keenyallee dabalatee gorsa argatanii ummanni keenya humnaan dhaabee sirna habashaa jalatti kufe jaalala isaa malee fedhii isaa malee sababa guddaan jalatti kufuu kanaaf fide qabeenya Oromiyaati namni martuu ni beeka so waan haarawaa miti nu marafu Oromoo tahuu kennaaf miti wanni nurra duulanii fotoo lafti keenya biyyee duwwaa taate yookaan gammoojjii taate homaan qabaanne tahe ni dhaga'ama. Politically, I'm a gari one Oromo tani nudul one jiru kana namni ke nero gari one jiru kaba. Politics at the end of the day, dumti sa, dagama. Wanni namni siyasa hojjetuufi aangoo siyaasa gaafa qabatan fedhii ofii bakkaan gaachuudhaaf addunyaa bakka guutuurra akkasi. So naannoo keenyatti siyaasaan deeme immoo lafti Oromoon irra jirtu kun badhaatuudha qabeenya qabdi. Kanaafuu iyyuu aangoo siyaasaa hawaasa kanarratti yoo qabaanne qabeenya isaa hin saamnaan. So end goal dhumti isaa wanni siyaasaa namni darguuf diinagdee to'achuudhaaf. So diinagdee to'achuudhaaf gaafa deemu kana yoo lafti sun abbaa qabaatte biyya qabaatte abbaan biyya sanii waan tole hin jenneef namicha kana humnaan gadi qabuu danda'uu qabaa jechaadha. So fakkeenyi guddaan amma nuyi Oromoodha. Impaayera Itoophiyaa kana keessatti lafti Oromoo baay'ee qananiituudha namni mara beeka. So lafa Oromoo kanarra qabatanii jiraachuudhaaf yoo Oromoon tole kan jenne tahe humnaan isa qabachuun dirqama jechaadha. Oromoo waan taaneef miti otoo sabni biraas bakka san irra jiraatee lafti sun qabeenya qabdi waan taheef uummata san saamuudhaaf uummata san ajjeesuun yoo dikiruu tahe dirqama jechaadha. So tokko guddaan hawaasni keenya dagachuun qabne addunyaa tana guutuu gaafa sirna koloniyaalizimii faranjiin Awurooppaa irraa kaatee Afrikaa dhaytu yookaan mootuu Middle East irraa kaanii Afrikaa dhaqan biyyoota biraat irraallee dhaqan hawaasicha weeraruu fi miti daarektili qabeenya uummata sanii saamuudhaaf hanga gaafa qabeenyi uummata Oromoo harka hin galinitti bilisummaa wayitu hin jirtu soba.
So sirni amma jiru kun waan nuti kaaneef sannu deebisee moo deebifnee amma gaafiin guddoon qabeenyi Oromoo uummata Oromoo harka deebi'ee jira uummanni Oromoo nama ofii barbaaduun filatee of bulchaa jira kan jedhu isaan achi ilaaluu qabna jechaadha. So akeekni duraa kan nuti irraa kaane impaayera humnaan nurratti ijaaramtee caasaan diinaan nurratti ijaaramee eenyummaan kennas badee qabeenyi kennas saamame kana ofirraa diignee akka ofii barbaannetti bullaadha. Adeemsa keessa deebinee yaadni lama wal mormaa akka ture ni beektu. Lakkii impaayera kana dimokiraatessanii asuma keessa iyyuu jiraachuun ni danda'ama. Rakkoon qabu qabeenya qabnu kanarraa harka 20 harka 30 warra kaaniifis kennine 70 fi 80 qabaannamaa miti warri jedhaan Oromoo keessa jiru keessayyi. So inni kun ammoo lakkii harka 100 kennuma to'annee ofumaa jiraanna isaanis kofiitiin haa jiraatan kan jedhu amma akka argaa jirutti yoo dubbiin tun namattis ka hadhooftu taate warri harka garii irraa kennine asuma keessa wajjin haadhi dhiitan dhuka jedhu gara si waan cillaayfatan fakkaata adeemsi siyaasaa Oromoo kan ammaa kan argu dhibba kenne to'annaa otoo hin ta'in shared rule and self rule waan jedhu kana. So shared suni bakkee biraa salattuun Tigraay fa'aadha hin eegammaa qoodamnee hin beeknu yookaan immoo gara gubbaas ol baadee qoodamee hin beeknu Oromiyaa haa qoodnu jechaadha waan biraa of keessaa hin qabdu akka argutti. So namni hundumtuu shared kana keessa bakkee Itoophiyaa keessatti namni garamitti baqatamee like population movement garami. Oromiyaa irraa gara biraa bada bahamoo bakka biraati irraa Oromiyaatti deema. Sharedin sun koottaa hundumti keessanuu waan dandeettan saamaa jechuudha jechaadha. Politics at the end of the goal diinagdeedha isiniin jedheera. Dimokiraasiin namni kennan moofaa jiru kun koottaa hundumti keessanuu as koottaa saamaa jechaa taate malee hiikaa qabu. Anyway waan siyaasa amma yeroo ammaa kanatti isinii deebi'a. Akkuma isin beektan waggaa 4-5 gama boodaa kana qeerroon dargaggoota Oromoodha harka duwwaa mootummaa wayyaanee raaftee jilbiifachiifte. Jilbiifachiisuu kana keessatti humnoonni hedduun bu'aa irraa buufatan. Yoo xiqqaatee qabsoon nurraa gabaabbateera amma booda wayyaaneedhaan wajjin wal falmuun nurraa hafeera sababa arganneerraa kanaafuu naannoo sanitti deebinee humna dadhabaa ammatti aangootti dhufaa jiru kana akkuma goone burjaajessinee aangoo irraa fudhannee Oromoo deebinee yaabbachuun nurra jira kan jedhuun karooraan warri duraaniin gara jaarmaa 67 ta'u keessattuu kan warra Amaaraa alaa wal guuratee biyyatti gale. Akka tasaa tahee Oromoonis waggaa 27 kana waan wayyaanee jalatti akka malee dhiitamaa turteef xiqqoo humni wayyaanee nurraa gasalphateera kan jedhu kanarraa bilisummaadha jettee ofuma labsite Oromoonis otoo bilisummaa san hin fidin. Maali bilisummaan kun gaafa jennuun humni wayyaanee beenurraa ka'ee jira maal amma sammaa mal amaarillee uffatee deemuu hin danda'a yoo ati jettuun lakki akkasuma godhan isaan sin jaala. So ammatti wanni jiru surrii adduun galma Minilik keessa jirtu surrii adduu Minilik afaan Oromoo dubbatti malee. So garaagarummaan jijjiiramni jiru maalinni duraan afaan Amaaraatiin nutti dubbatanii ka'anii Oromoon jala nu hiika amma immoo direct afaan Oromootiin nutti dubbatama garuu yaadni kanuma dursate. Sirumayyuu yoo akka jijjiiramaatitti kalaallu taate waggaa 25 dabre kana namni tokko keessattuu namni Oromoo hin ta'in aynan Oromoo Minilik nutti faarsuu baay'ee sodaata. Galma san keessa dhaabbatee keessattuu masaraa Minilik keessa dhaabbatee namni Minilik nutti faarsuu hin jiru. Maqaa Oromootiin namni Oromoo garuu achi galee har'a hin faarsa. Hawaasni keessa isuma kanatu hibee tooftaaf godhaa jira uumaa miti obsaan jedha jechaadha. So garaagarummaan guddaan jiru maalinni Amaartichi achi dhaabbatee nutti as lallabaa jiru Oromtichatu garuu waa'ee Minilik nutti as faarsaa jira kun jijjiirama tokko. Jijjiiramni maalinni warraaf ta'ee jira jechaadha warra faarfamu saniif inni deemaa jiru kun akka malee ta'eefii jira. Otoo isaan achi dhaabbatanii nutti as dubbatan taate irraa fudhannu amma inni kun ammoo Oromoodha waan jedhuuf Oromoon tasgabbaayeet namichi kun tooftaadhaaf jara gowwoomsuu godhaa jira ofii gowwoomaadha. Jijjiiramni guddaan dhufan. Jijjiiramni biraa kanan argu qeerroon waggaa 4-5 dhufiitii qabsooftee bakka saniin geette har'allee adamsamaa jirti. Kaleessa adamsamaa jirti, har'as adamsamaa jirti. Jijjiiramni garuu qeerroo keessatti adamsamaa jiraachuu ofirratti warri argu lakkoofsaan baay'ee miti. So kunis jijjiirama. Maaliif inni adeemaa jiru kun sirnuma kaleessaa deebi'ee habaqaalee isaanuma afaan Oromootiin itti dubbataa ani beekii gargaarsa keessaniin aangoo qabadda jedhee qeerroos gowwoomsaa jira jechaadha. Yoo xiqqeessee xiqqaate bakka lamatti addaan hiraa jira. Cinaan tokko akka isa deeggaru, cinaan tokko immoo warra falmu akka ta'u. Kunis jijjiirama. Duraaniin qeerroon bakka takkaa hojii dhaabbatee hojiin falamaa ture. Jijjiirama kanas immoo jijjiirama gaariitti ilaaluun nurra hin jiru.
maaliifi kan Oromoo rakkoo keessa guddaa galchu waan ta'eef. Jijjiiramni biraa akkuma isin beektan waggaa 5 gama boodaa kanarratti Oromoo qofa iyyuu miti warri mootummaa san falmu hundi isaaniitu daarekshinii tokko yookaan mootu xiyyeeffannoon isaa sirna wayyaanee ofirraa kuffisuu ture. Har'a garuu humni duraan akkasitti wal qabatee deemu sun bifa lamatti akka addaan bahuu taasifamee jira jechaadha. Keessattuu Oromoo keessatti bifa nama gaddisiisu. Biyya alaa keessatti har'aan kana mootummaan amma jiru kun kan Oromootii miti yoo jettan namni baay'een waan isin gaarrifatu na fakkaata. Maaliifi har'a lafa isinii kennan wanni jedhu kun waan jiruuf waan bara wayyaanee saamuu dadhabne amma saamuu hin dandeenye jedhee warra yaadu baay'ee jira jechaadha. Kanaafuu waan bara wayyaaneen argatiin amma argachuu dandeenya jedhanii ija isinitti babaasuu lakki mootummaan kun mootummaa Oromootiis hin jedhu. Gaafiin guddoon bakka kanatti ka'uu qabdu namni gaafachuu qabu. Biyya sabaaf salammiin 86 keessa jiru saba tokkicha bulcha yoo jettee hin dhaadhessitu uummata kana irratti olola oofaa jirtamoo dhugaatu akkasii jennee gaafachuu qabna jechaadha. Hawaasa Oromooti irratti uummata Oromooti irratti namni Itoophiyaa bulchu Oromoo qofa jettee beekaadhaan akka sabni biraa itti ka'u irratti lola banuudhaaf kana godhaa jirtamu dhugatti biyya namni uummata 86 keessa jiru keessatti sabni tokko bulchee hin danda'ama hin ta'a. Maal falmine yoo eegasuu eega dhugaa falmine ka jennu ta'e Amaarriin ta'uu jenne Tigraayin ta'uu jenne Oromoon ta'uu jenne dhugaadha. Garuu olollichi jiru maaliin deeggarsa hawaasa keenyaa argachuudhaaf qalbii uummata keenyaa bituudhaaf Oromootu aangoo qaba jennee isa afoo qaban. Wanni hojjetamu garuu surrii yaadduu miniliki. So kan biraa jijjiiramni gurguddaan ani ammas yakka tokkotti jijjiiramoonni namni irraa haasaa jiru kun waan argu malee bu'aa qabu immoo faayidaan qabu waan jiru hin kaafne. Jijjiiramoonni gariin immoo kan argu jaarmoota Oromoo warra duraaniin dura ta'an baay'ee ta'ee ture gara 8-9 ta'a. Amma dura ta'an sun biyya sanitti galaniiru biyya alaa kanatti dura ta'a baay'ee hin qabnu. So innis jijjiiramu. Akkanatti fakkaatutti biyya keessatti simmootu wal dorgommiin isaanii ana durra OPDOdha kan jedhu kana. So sunis jijjiirama duraaniin ana durra ABOdha ana durra qabsaa'aadha kan jedhu ture. Har'a mootu ana durra OPDOdha kan jedhu kana durra hammaatee jira jijjiirama kunis. Jijjiirama. So gara deemaa jirru kana keessa cuunfine yoo ilaallu haqni bakka hin arganne. Dhugaan hanga ammaatu bakka hin arganne. Kan ammoo mallattoolee baay'ee gurguddaa argina. Akkasiin bakka hin argatin. Tokkoffaa Finfinnee keessatti sirni nafxanyaa waan waggaa 25 caalaa har'a bookkisa. Hundumti keessanuu ni beektan kan. Sirni nafxanyaa wayyaaneen lafaan dho'iti. Oromooleen keessuma jira haa jennuuti. Sirni nafxanyaa mallasfaatii barbadeessitee Finfinnee keessaa balleessite. Har'a mootu namicha afaan Oromoo dubbatuun Finfinnee keessatti galee nutti bookkisaa jira. Sirumaayyuu baaldaraas kan jedhu waajjira ofii qaban jechaadha achi keessatti dalagaa jiru. So kunis jijjiiramu. Maaliif sirni nafxanyaa bada jennee nuti abdannee waggaa 50 caalaa itti qabsoofne har'a lumbee godhamaa dubbuun surrii yaadduu minilik galma keessa jirti jedhu sanii gulitti nama qabdi. Kunis jijjiirama ofirratti hubadhaa. So falmiin keenya bakka hin geenye. Maaliif humna xiqqoo uf jalaa kaafne humni guddichi immoo ammas isinirra taa'aa kan jedhu deemaa jira jechaadha. Jijjiiramni faallaa deemaa jira. Fi jijjiiramni humni sun achii baduu silaa qabu kana fellee buqqisuun kan durra jiru amma immoo kan biraa deebi'ee isin yaabbadha kan jedhu jira jechaadha. Oromoon ammoo kana keessatti obsaa homaa miti yeroon haa gahu mootummaan biraa haa filamu gaafsan dhimma Finfinnee murteeffannaa jedha. Yoo mootummaan kun dhugaadhaan mootummaa Oromoo ta'e gaafa aangoo gadhiise Finfinnee nu murteessa moo gaafa aangoo qabu nu murteessa. So yoo boru filannoon deebi'ee aangoo gadhiisa yoo aangoo gadhiise akka Finfinnee nu murteessuu danda'a. Se afaan federaalaa hin ta'u afaan keessa maaliif amma nutu aangoo qaba waan ta'eef ammaan kanatti eenyurraa gaafannaa dubbachuma qofa nu barbaachisaa siin jedhu. Yoo haa ta'u gaafa aangoo namni biraa aangoo kana qabate gaafa mootummaan haqaa filame gaafsan goonaa siin jedhu. Gaafsan gaafa Tigraay deebi'ee Amaaraa deebi'ee akkam jara keenya maal goonaa jetteen dimokiraasiidhaan maal goonaa siin jechuu deemu jechuudha. So jijjiiramni jiru jijjiirama hawaasa keenya burjaa jechuudha. Akka inni waliin hubanne waliin galle kan godhu ka qabsoo Oromoo laamsheessaa jiru kan namni baay'een hifannaa irraa yookaan immoo jibba sirna wayyaanee qofarraa kan ka'e humni amma dhufe kun Oromoodhaaf afaan Oromoo dubbata waanuu godhinnaa laata jedhee abdatu qofa garuu abdii duwwaa akka ta'e nama mul'ata jechuudha. Abdii duwwaa homaa keessaa buufataa hin jirre. Kan biraa qabatamaan lafarratti wanni deemaa jiru kan isin argitan sabboonaan Oromoo kan kaleessa hidhamaa ture har'a hidhamaa jira. Galatan qabuun hidhamuutu isaan malaa jechaadha.
Maalii walitti hidhama sirnicheetu surriyaa dummana galma miniggitu sun isuma kaleessaa san waan taateef. Amma biyya keenya keessatti naannoon ispeeshaalii naannoon sadii gara dhihaa Booranaa fi Gujii keessatti namni Oromoo gabbaheeyyuu manatti deebi'uun baay'ee akka malee rakkisaa ta'ee jira. Uummanni kun waan balleesse qabu nu Oromoodha abbaa biyyaa taana biyya keenya irratti of bulchina jedhe malee waan biraa waan balleesse qabu hagamma. Nama Oromaantu kan ofiiti irratti hin duulne garuu ammootu biyya ofiiti irratti ani nagahaan jiraachuu barbaada abbaa barbaadeen of bulchuu barbaada jennaan hin ta'uu akka nu barbaanne buluu qabda jedhanii mana irratti gubu akkuma kaleessaa hin kan immoo biyyaa baqachiisu jechaadha. So mallattoon akka nuti bilisummaa argatin ammallee namatti agarsiisu maaliin nama bilisummaa isaatiif dubbatu nama haqa isaatiif falmatu ammallee dhiisaan jiran jechaadha. So kanaaf ragaan guddaan Boorana Gujiidhaa fi Wallagga ammatti. Mootummaan aangoo warra jiru immoo maal akka waan inni jiruun beektanii bire yoo nuti Wallagga dhaqnee ajjeesuus hin jedhu. Yoo isaan ajjeesan immoo Booran Arsiin Harargee fi Tuulamni ka'eetiin jira sanii wallolaa kanaaf bakka sanii ta'inus hin jiru. Kun uummata addaan qotanii waliin duulchisuu jedhama biyya faranjii kana keessatti. You can do that. So uummanni keenyallee itti fakkeessaan kun waan dhugaa itti fakkaateef ta'uun malan itti fakkaata akka callisee taa'ee ilaaluullee ni jira jechuudha. Boru ganama garuu duulli sarratti deemuuf deema jechuudha. So nama mirga ofiitiif dubbatu har'allee Itoophiyaan wata iyyuu hiree kennaaf hin jirtu carraa kennaaf hin jirtu akka jijjiiramaatitti namoonni fudhatan hedduminaan wanni isaan dogoggoran akkanatti fakkaatutti namni afaan Oromoo dubbatu Itoophiyaa tiiksuudhaaf aangoo qabachuu isaa Oromoon dhugatti waan bilisoome itti fakkaateera. Dr. Abiyyi yeroo dubbatu irra deddeebi'ee namoonni sirna kanarraa bakka kanarraa nu kaasuu barbaadan mataa keessan isin buruqsanaa Itoophiyaan diigama malee isin diigna malee Itoophiyaan hin diigamtu jedha. Maaliif nu diigaa maal isa goone nuti Itoophiyaan diigamte maal rakkoon isaa? So jijjiiramni jedhamu kun kanuma itti dibamee Oromoo ittiin gowwoomsan tooftaa sirni wayyaanee baafate natti fakkaataan namni biraa waan biraa jechuu danda'a. Bara 2014 irraa jalqabee akka 2018tti waan deemaa ture ni beektu. Sirni wayyaanee barbadaa'ee achi ka'uu qofa otoo hin ta'in diinagdee Oromiyaa keessatti horatan hunda dhabuutu irra gahuu deemaa ture. So they have to save the economy akka South Africa jechaadha. Akka gaafa Maandeellaan fa'aa warra adiidhaaf diinagdee keessan qabadhaa itti fufuu baay'ee. So wayyaaneen diinagdee isaanii to'atanii akkuma jirutti itti fufu hidhannoo isaanii akkuma jirutti qabatanii itti fufuudhaaf nama sirna kana isaanii tursiisu kamalaan booda immoo turanii turan ittiin deemuu danda'anii nama argachuu qabu ture. So akka ofii guddifatan achi ka'an. Amma wanni deemaa jiru akka gaafa bara Haayile Sillaasee yeroo Haayile Sillaaseen aangoo irraa bu'u warri aangootti dhiyoo ta'e dargiin yookaan immoo wattaaddarri Itoophiyaadha aangoo qabate san ammas gaafa wayyaanee aangoo irraa uummanni Oromoo achi deemu warri aangootti dhiyoo ta'ee jiru wattaaddaruma jirri duraallee injifte waan ta'eef isaan uummata aangootti achi dhufee jechaadha. So Abiy is not that much different from Mengistu Hailemariam in my view. So he was close. Itti dhiyoo ture aangootti dhiyoo ture akkuma gaafa Haayile Sillaasee achi dhiibnaan Mengistuun itti dabale warra wayyaanee achi dhiibnaan aangootti dhiyoo ture achumaan qabate jechaadha. So wanni dhufuuf deemullee ga'ee gama waanuma bara Mengistuu ta'e saniin booda waan ta'e dhufuuf deemu. Bara Mengistuun aangoo qabatu qonnaan bulaa biyya keenyaatii fi ijoollee barattootaatti Haayile Sillaasee aangoo irraa kaase wattaaddaroonni aangoo dhuunfatanii warra aangoo irraa mootummaa kaasan hundumaa booda fixan. Qonnaan bulaan fixan barataan fixan dargaggoonni fixan. So ammas wanni deemuu dhufu maal inni yeroodhaaf waggaa lama sadiin takka namni baay'ee mirkaanee kolfuun gammaduun ni mala deemee garuu barataan dargaggeessi qeerroon nuti kaleessa jennu sun qonnaan bulaan kenna akkamitti aangoo kiyya falmitan kan jedhuun tarkaanfii bara Mengistuu santu isa eeggatanatti fakkaata. Achi afuufuu qabee yoo laata. It doesn't matter who comes to power. Abiyyi achi ture humni biraatu iyyuu aangootti dhufe keessattuu ka Oromoof hin taane aangootti dhufuun isaa waan maluuf akkam Oromoon deemaa jirtutti magaalota gurguddoo keenya keessatti humni uf dhaadhessaa jiruu fi waajjira banataa jiru kan Oromoo kan tahin baay'ee waan jiruuf magaalota Oromoo keessa immoo namni jiru lakkoofsaan harki caalaan saba biraa waan ta'eef magaalaalee keenya kana hundumayyuu dhuunfatanii siyaasaan magaalaa keessa jirtu waan ta'eef achirraa duula nutti banuu deemu jechaadha. So mirkaanni amma jiru kun hundumtuuyyuu aangoo nama biraa harkatti gaafa achi galaatuma deemtu akkuma bara Haayile Mengistuu san nutti waan as deemtu nutti fakkaata. Kanaaf uummanni keenya jijjiiramatu jira inni jedhu kun jijjiiramni ni jira jijjiiramni sun garuu kaayoo Oromootiin faalloo deemaa jira. Faallaa gama nu deemuu barbaanne. Gama nu deemuu barbaanne I think akkanatti fakkaatutti namoonni baay'een mana kana keessa jirani. Namni Itoophiyaa jira mana kana keessa.
Ethiopia ke jiru kan beeku. So garinu deemu barbaanne I think gama Ethiopia isin alatti fakkaata. Jijjiiramichi mootuyyuu karama kaleessa isinii tolchina san malee achiin ala ba'uu hin dandeettanii dallaan isinii ijaarre kana keessa hin baana jennaan isin qallaa jedhu. Dallanni ijaarame kun immoo fireemworkiin isaa Itoophiyaadha. Ammatti yoo Itoophiyummaan fudhatiin hin ajjeefamta hin qalamta. So gara deemaa jiru gara Itoophiyummaa fudhachiisuuti. Naaritiiviinis tolfamee jira kanaaf. Kanaaf jechuun seenessaan isaa akkamitti Itoophiyaa akka taanes tolfamee jira. Abbootiin kennaa Minilikii wajjin faati warri du'an warri Adawaa irratti lola guddaa Xaaliyaan irratti oofan abbootii kennaa kanaaf Itoophiyaa yuunuti ijaaree yaadni jiru kun babal'atee dubbifamaa jira. Maaliif sammuu Oromoo kana jijjiirru malee Itoophiyaa fudhachiisnu malee Itoophiyaa sana jiraachisuu hin danda'amu yaada jedhurraa kan ka'e jijjiiramni yaadaa akka hawaasa keenya keessa jiraatu Minilikiin fa'a Goobanaa fa'a Haayile Sillaasee fa'a akka faarsinuuf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Miidiyaalee Oromoo irratti illee baay'ee dhageeffatu. Dargaggoo Oromoo keessa qeerroo keessa galchuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa jira. So kun jijjiirama kaayooti jechuudha. Kaayoon nuti irraa kaan Itoophiyaan humnaan duratti fe'amtee warri kunniin warra galtuudhaaf Minilikii wajjin warra dhaabate jennu sun hundumaa yoo har'a goota jedhanii nutti as deebi'anii faarsaa jiru jechuudha. Karaa barbaannu immoo karaan barbaanne jijjiiramni kun deemaa jira akka jedhu taate I think akka nama tokkootitti karaan hin barbaanne deemaa jira jijjiiramichi. Qeerroon kana fiduudhaaf qabsaa'aa yoo ta'e dogoggoree ture jechaadha qeerroon. Kana fiduuf yoo qabsaa'in ammoo amma qabsoo itti fuuse barbaachisa. Yoo isa kana fiduuf hin ta'in. Nama baay'ee biratti wanti kun hagam takka jaallatamaaf hin jaalatamuu hin beeku. Garuu dhugaa dubbataniitumaan hadhooftullee wal biraa galu wayya. Kanaaf karaan deemaa jirru an akka waliigalaatitti kan argu jaarmoota keessatti hooggantoonni siyaasaa nu irra caala OPDOdha jechuu irraa gara haqaatitti gara duraan irra deemuun barbaachisaa na fakkaata. Isaan caala anammoo isaan caala dargaggeessii qeerroon wanni uummanni keenya waggaa 150 miliyoonaan itti dhumeef biyyi isaa barbaadu ta'u abbaa biyyaa ta'u mootummaa ofii barbaade jaalate abbaa barbaade ta'u barbaade wajjin jiraachuu mirga hiree murteeffannaa isaa fi xabaasee daangaa tokko malee in fact article 39 heera Itoophiyaa keessa hin jira jedhama. Dr. Abiy isa kabajuun barbaadu hin kabajus. Heera ofiin kabajee kabajaa namaan jedha jechaadha indirectly. Article 39 kabajuu jetteen hin kabajus hin jedha. So heera Itoophiyaa ammoo ofiin kabajee sana jala buliis hin jedha. So this is illegal gama tokko. Inni nu seeraa ol of godheesiniin fudhadhus hin jedha. So namni dhugaadhaan argumentii jabaa qabu Oromoon haqa ofiitiif dhugatti falmachuu barbaadu. Jijjiirama kana kontentiin isaa gareen deemaa jiru gaana barbaadamu gara kaawwa kiyyaa immoo miti kan jedhu san laaluun barbaachisaa na fakkaata. Sadarkaa amma irra jirru kanatti jeequmsa guddaadhaaf biyyattiin waan deemtu na fakkaata. Maaliif humni sirni naftanyaas abdii Dr. Abiy itti hore irraa kan ka'een magaalaalee Oromiyaa fi biyya Oromoo keessa walii gad deemanii jeequmsa gurguddaa kaasuudhaaf baay'ee qophaa'aa jiru. TPLF illee maqaa Oromootiin warri aangootti bahee kunoo hoogganuu dadhabee jira. Jarri kunniin uummata biraas cunqursaa jiru. Kanaafuu nu gargaaraa nuti bakkatti deemnu malee nageenyi dhufu kan jedhuun warra biyya alaatii fi warra fagootiif dhiyootillee ofitti harkisuu yaalaa jiru. Probably humna amaaraatii wajjin illee walitti hidhachuu isaanii waan haafulatti fakkaatu deeme. So Oromoo keessa ammoo warri Oromoodhaaf dhaabbatu humnaan akka malee waan laafifaniif akka amma jiru kanatti yoo itti fufnu taate otoo addaan hin kutin godhaa turre sun gara nu barbaannetti otoo hin ta'in gama diinni barbaadutti deemuu danda'a jechaadha. Kanarraa of eeggachuudhaaf wanni natti fakkaatu miidiyaa duratti namni tokko kaasee ture qawwee qofa miti amma sadarkaa ammaatitti kan diinni humna keenya laaffiseen miidiyaadhaan baay'ee nu caalanii deemaniiru. Sagalee isaanii malee sagalee Oromoo baay'ee dhageettu. Har'a sagalee itti dhageettu nuti Itoophiyaa kaleessa ijaaree achi keessa jiraachuu qabnaa kan jedhu. Oromiyaa walaba turte Oromiyaa walaba ta'uu qabdi nama jedhu amma baay'ee dhageettu. Waa miidiyaa kennatuyyuu kan akkasii sun baay'ee sagalee isaa waan gadi xiqqaate. Kanaaf yoo dhugaadhaan biyya keenya barbaanna ta'e yoo dhugaadhaan bilisummaadhaan jiraachuu feena ta'e yoo dhugaadhaan biyyi Oromoodhaa Oromoo harkatti haa galtu fayyadnu taate karaa kaleessa irra deemne sanitti akka deebinu namni walirratti dirqii godhuun ofirrattis dirqii fudhachuun baay'ee gaarii natti fakkaata. So Dr. Abiy Faatillee sirna naftanyaa faarsuudhaan milkaa'uu akka hin dandeenye beekanii Oromoollee tahee saboota biraa warra mirga ofii gaafatu. Fakkeenyaaf uummata Sidaamaa dhiyeenya kana waan irratti haa jiru argaa jirtu. So Oromoo irrattis duulli kun deemaa jiru dhaabbatee saboota biraa dillu deemu dhaabbatee sabni hundumtuu abbaa barbaadeef akka barbaadetti akka jiraatu mirgi hireen murteeffannaa saboota akka kabajamu gaafiin ka'uu qaba jechuudha. Gaafiin guddaan ka'uu qabu biyya san keessatti. Namni humnaan as keessa jiraataa jira waan ta'eef
humni dhaabbatee sabni martuu mirga hiree murteeffannaa isaatiin bilisa ta'ee walaba ta'ee abbaa barbaadeen waliin akka jiraatu mootummaa ofii barbaade akka dhaabbatu kan jiru kan I think itti fufuu qaba natti fakkaata yoo inni sun itti hin fufin sirni abashaadhaa deebisee Oromoo nyaachuuf. So kana baay'ee qeerroodhaaf dabarsuun nurra jiranitti fakkaata. Ani gaa warra jijjiiramni hin jira guddaadha gaariidha jedhee faarsanii miti natti mul'atu waan ta'eef jijjiiramichi argaa hin jiru. In fact ani akka nama Oromoo tokkootti yeroo ammaa kanatti hin qaanyaayu maa waan jettan jechuun sana dubbadheen dhaaba. OPDO'n booji'amtuudha jennee waggaa 25-26 haasaa turre yaadattu. Har'a garuu harki caalaan nama booji'amtuudhaan booji'ameera. So it's very sad. Waan nama kuni gootummaas miti. Kuni gootummaas miti seenaa hojjechuus miti. Booji'amtuudhaan booji'amuun matammaan isaa gadhaantummaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf xiqqoo isii mataa ol qabanneetiin akka namaatiitti dhaabbannee yoo akka ta'u taate jarris nama biraatii wajjin wal qixxaanii Oromoo biraatii wajjin mirga kennaaf falmachuutu gaarii natti fakkaata. Keessa seenee dubbanne ani waan siyaasaa kana because there are insiders warri biraa kana caalaa keessa beeku waan jiruuf isaaniif dhiisaa fayyaa ta'aa ulfaadha. Galatoomi obbo Jamaal meeroo takka akka gaariitti obbo Jamaaliif harkanaadha. Akkuma inni nu jalqaba irratti himatetti inni dhaaba siyaasaa kam keessayyuu hin jiru prospektiivii mataa isaa waan itti dhagahame dubbatee akkasitti underline nu godha. Ejjennoo dhaaba siyaasaa kamiyyuu miti prospektiivii mataa isaati dubbatee kanaa nutis fuuldurallee namoota prospektiivii garagaraa qaban waltajjiilee garagaraa irratti afeerree waan itti dhagahame akka dubbatu godhuuf jirra. Akkasitti nu hubadhaa meeroo takka irratti deebi'ee harkanaadha. Sagantaan teenya itti fuftii irbaata gaarii mi'aawaa harkaan waliin nama nyaachisu kana akka nyaattan abdiin qaba. Warri amma turtanii dhuftanis nyaanni waan jiruuf jecha please fudhadhaa nyaadhaa. Warri amma booda dhuftanii mee dubartoonni nyaata mi'aawaa kan nu qopheessitan yeroo takka bakka nyaataa sanitti achi naa ba'a. Dubartoonni caayaaleedhaa nyaata kana nu qopheessitan daddafaa yeroo takka sagantaatti aanitti osoo hin ceene dura. Dafa. Dafa. Yeroo saammachuudha. Mee laala akkatti alaabaadhaan miidhagan akkatti babbareedan laala. Caayaaleen dhugumatti naannoo Minisootaa kanatti wanni akkanatti bareednee mul'annuuf yeroo hundaa'u waan nuti warri dhiiraa hojjennuun miti. Yeroo hundaa'u dubartoonni kun yaada garagaraa burqisiisanii itti dadhabanii hujirraa hafanii rakkatanii waan garagaraa godhanii akkanatti akka argitan kanatti galgala irbaata tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo kana bareechuu jechuudha. Barabaraan akkanumatti bakka hunda yeroo hundaa'u akkanatti qabsoo bilisummaa Oromoo tana bira dhaabbatanii jechuudha. Dhugumatti sadarkaa irra qabsoon irra geesse tana keessatti qoonni isaanii salphaadhaa miti jechuudha. Dhugumatti isiniin jaa naannoo kana waan hin tureef jecha yeroo hedduu waan waliin hojjennuuf jecha nan beekaa jechuudha. Akkatti rakkatanii isaan hojjetanis waan nan beekuuf jecha kabajaan fi jaalalli nuti isaanii qabnu tan Oromummaadhaa kan gartee dhugumatti gartee nama saba kanaaf hojjetudha waan salphaadhaa miti. Mee yeroo takka akka gaariitti harkanaa qaba. Ingeenyi maaloo inga'u mee itti deebi'aa yeroo takka. Warri suuraa kaafattanis kaafadhaa, warri fagoo dhuftanis fakkii godhadhaa, warri Kanaadaa baay'ee as jiraattan. Isaanis jajjaboodha, lakki isaanis dallaa gochuu kiyyaa miti jajjaboodha. Kanaaf hedduu isiniin boonna, hedduu galatoomaa isiniin jechumaafan ol isin kaasee hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Sagantaan itti aantu sagantaa
qoonni miidiyaadhaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maali kan jiru karaa dheeraa deemee jaal sayyuun nu gidduutti argamee jira. Kanaadaa Toronto irraa dhufee jaal sayyuun yeroo miidiyaan gurguddaan akka ammaa OMN fi ONN balleen hin jirre miidiyaa biyya alaa kanatti waan sochii qabsoo bilisummaa Oromoo, sochii uummata Oromoo, sochii qeerroodhaa magaalaa Toronto irraa TV magaalaa Toronto irraa dabruun akka gaariitti warra jaallansaa, obboleeyyansaa kan biraa waliin ta'anii namoota yeroo dheeraa dhiyeessaa turanii ammallee TV sun addan cinnee ittuma jira. Waan kana keessatti qooda guddaa waan qabuuf jecha inninis qoodni miidiyaan qabaachuun maluu fi maal kan jiru irratti waan gabaabduun hojjaa jaal sayyuu naasimadha. Galatoomaa hundi keessanuu duraan dursee hooggantoonni waraantuu as keessa jirtan jaal Gamteessaa Boruu, jaal Odaa Tasee akkasuma jaal Saamiyaan marti keessanuu manguddoodhaa fi keessummoonni kana magaalaa Minneapolisii fi akkasumatti biyya fagoo irraa deemtanii dhuftanii hundi keessanuu baga wal agarree jiraattanii anaa dhufuu baga jiraattaniin isiniin jaa galatooma. Reefuun tanaa obbo Jamaal Maajirra tuqee ture. Sadarkaa miidiyaatti har'aan tana eessa jirraa waan jiru. Dhugaadhaa qabxiinatti kan namtee qooda miidiyaan qabsoo Oromoo keessatti laate qullaa osoo hin ta'in. Akka tarsiimootti miidiyaa har'aan tana hagam takka fuuldura tarkaanfachiisaa jirra. Miidiyaaleen Oromoodha dhimmi isaan har'aan tana dursaa jiran dhimma sabaati moo dhimma kaampaaniiti moo dhimma siyaasaati. moo dhimma jaarmaa qofaati kan jedhu akkamitti ilaalanii gargar baasaa jiru waan jedhu tuttuquu fedha. Kanarratti yeroo dheeraa isinirraa fudhachuuf hin fedhu reefuun tana jaalatuu isaan tuqee ture intarneetii wajjin miti kan eegalle bara 1997 waggaan dura biyya Kanaadaa seenu odoon galgala taa'ee ganama subii reediyoo gara gaggalchuutiin afaan Amaaraa dhagaye. Reediyoo afaan Amaaraa dhagahee reediyoon afaan Oromoo biyya kana hin jiru jennaan hin jiru naan jedhan. Akkamitti dadhabamee Amaarri argatee jennaan dhugaa jibbaata gooneetti University of Toronto illee nama ergannee nuuf leenjisanii namoota yeroo eeggadhaan jedhanii haga ammaa teenya eeggachuu jirra jedhan. Jara Somaalotaa kan isaan eeguu dabarsuun arge jara Amaaraa kan waggaa sanatti dhiyaachuu fedhu. Isaan jala seeneeti ji'a sadii keessatti kiisa kiyyarraa kan baqataa yeroo san dhufe qilleensa irratti baase. Reediyoo afaan Oromoo Chin 1540 kan jedhurra. Waan kana kaaseetiin qaba akka aadaatti wanni qabnu. Yeroo san keessatti ani namoota baay'ee wajjin dhufne kophuma kiyyaanii biyya sun seene. Namni baay'een nan beeku. Namni na beeku yeroo san keessatti tarii nama qubaan lakkaawwa. Eessaanutti dhufee kuni kana malla zeenaatiif wayyaana ergatee jedhanii qubalaachuu eegalan jechaadha. Maali kun hundi wallaalarraa. Kana wanniin kaasuu fi miidiyaa maayyirattiin itti dhufa. Ammaan tana seenaa qabsoo Oromoo keessatti miidiyaan qabsoo Oromoodha. Miidiyaan Oromoodha. Afaan Oromoo miidiyaa irratti bahuun akkamitti eegalee waan jedhu irratti yeroo dheeraa fudhachuuf hin jiraanne. Garuu eegalliin isaa kan mootummaan biyya sanii takkaafuu mootummaan gabroonfataadhaa fedheenuuf godhe osoo hin ta'in eegalliin isaa kan dirqamaan eegala. Baroota shantamootaatii fi eegalli jaatamootaa keessatti biyyoonni ollaadhaa kan akka Somaaliyaadhaa kanuma Ijiptii dorgommii tarsiimoo kan mootummaa kolonfataa Habashaa waliin qabanirraa kan ka'e saba Oromoodhaa guddaa kana dhimma itti baachuuf jedhanii miidiyaa afaan Oromoodhaa eegalan. Kuni mootummaa Habashaa kan yeroo san keessatti afaan Oromoodhaa kuni akka du'u barbaadu
kan saganteeffatee tarsiimoo itti baafatee akkaataa itti ajjeesan hayyoota isaanii walitti qabatee lafa kaayyate. San baarakse jecha. Yoo nuti gochuu baanne biyyoonni ollaa kan diinaa keenya kun saba kana nutti kaasuuf deemanii nus waan kana dura bu'uu qabna jedhaniiti reediyoo Harar kan jettu takka banan. Isiin sana immoo Oromiyaa guutuu waliin geenye baha Oromiyaatii fi gama kibba dhihaatti dhumatteef jecha hagas takka raawwatte. Egaa qabsoo Oromoo keessatti miidiyaan afaan Oromoo dagaagsuu keessatti qoonni laatame kan hagana jedhamu miti. Yeroo duraatiif maxxansaaleen lafa jalan deemaa turan warri gaafa sanii galan irraallee lubbuun jiranii kan akka Bakkalchaa, kan akka Oromiyaadhaa, kan akka Sagalee Bosonaa qabsoo Oromoodhaa lafa jalatti sabboontoota wal barsiisuudhaa fi sabboonummaa babal'isuuf qoonni gaafa sallaatan habaqaalli isaan gaafa san lafa kaayan kan irrallee bobo'aa jiru ta'eeti nullee as dhaabee jira. Kun hundi galata isaaniiti warra gaafa san eegale haa ta'uu jenna. Egaa yommuu kana jenne booda qabsoon Oromoodhaa tan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtu. Namoonni baay'een bu'aa isii lafa keesse itti mul'atu. Dhugaa yeroo san keessatti afaan Oromoodhaa qubee afaan Oromootiin akka barreeffamu godhuun seenaa biyyattii sanillee geeddaree jira. Yaadattu taatee bara dargiidhaa masarata timirti jedhanii dulli godhamee jira. Maalirraa ka'ee masarata timirtiin sana namoonni baay'een uummata barsiisuudhaaf kan godhametti fakkaatee fudhatee ture. Yakkar tokko ni fakkaata. Haa ta'u garuu yeroo san keessatti mootummaan dargiidhaa eegalli adda bilisummaa Oromoodhaa afaan Oromoo qubeen barreeffamuu ifa dhagahan booda baaraganii dura bahuudhaaf afaan Oromoo kana afaan qubee afaan Laatiinii takka Amaaraatti geeddaruu qabna jedhanii baaraganii kan orihanii sagantaa lafa kaayyamte gaafasa. Kun hundi kan fide maal? Yeroo san keessatti osoo hayyoonni Oromoo walitti qabamanii afaan Laatiinii kun nuun ta'u afaan ifama afaan qubeen Amaaraa maal jedhaniin giiz nuun ta'u afaan Laatiiniitiin barreeffanna osoo jechuu baatanii har'a tarii waan biraa dubbanna ta'a. Numarti keenya afaan Amaaraa dubbanna ta'a sila irra caalaa. Kun kan agarsiisu maali? Warra akka laadeeboo kan jedhan kan isaatirra bahanii Oromoo wanni jedhan hin jirtu jedhan dhageettanii jirtan ta'a. Jarri sana eessa turan? Eessarraa dhufan? የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ከንጀደሜ ጃራመ ኬሰ ቱራን ወዲ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ኬሰ ቱራን ማን ሆጀቻ ቱራን ገሊን ሳኒ ማልቱ ኢትዮጵያ ሰን ወረቀ ቀርቀረ ጅሩ ሶማሌ ትግሬ ፊ አፋር ከነደ በምሲዙ እንደንደኝ ሶማሌ ጉድት ታንቲ አፋር yeroo dheeraa keessatti melee warada tuquu dandeenyu miti karaa baaburaatii fi karaa bishaanii karaa qunnamtii irra jiranii Tigraay salaafuu warra dur waliin mormaa turanii kanaaf jecha bara 50 fi 75 keessatti afaan Oromoo dhabamsiisuu sadarkaa jiru gahee warra bajata baasee afaan Oromoo muuziyeema galchuuf warra dikshinari qopheessatu. Kanaaf jecha miidiyaan qabsoon Oromoon goote kana keessatti baroota dheeraa kana keessatti adoomsa qabsoon kan gaggeessaa turre kana keessatti miidiyaadhaan afaan keenya miidiyaan guddisuu irratti eessa geenyee jirraa yoo kan jedhamu taate wal madaalee hin jiru. Dhugaadha miidiyaan Oromoodhaa akkan dura eegale kan akka gaaddisa dhugaadhaa dhiifamaa kan sagalee bilisummaa Oromoodhaa qooda hammana hin jedhan laatanii jiran. Garuu adeemsa keessatti dhaluu kana keessaafuu guddina teekinooloojii intarneetiitiin wajjin wal qabatee afaan keenya guddatee jira. Akka guddina saba keenyaatiin garuu eessarra jirra kan jedhu yoo laalle mee biyya san keessatti lakkoofsa wayyaanee nu kan ittiinillee yoo ta'e nu har'aan tana biyya san keessatti saba guddaa saba olaanaa miti.
lakkoofsa miidiyaadhaa kan afaan Amaariffaatiin barreeffamu kan inni karaa gaazexaatiin haa ta'u TVdhaan reediyoodhaan yoo ilaalle lakkoofsi isaanii irra toora 45 ol lakkaawwatan kan Oromoo meeqa lakkoofsa illee isinii kennuun barbaachisaa miti as teessanii qubaan tokko lama jechuu dandeessa. Miidiyaan qaama qabsoo qullaa osoo hin ta'in guddina afaan saba tokkootii fi aadaa saba tokkootiif baay'ee murteessa. Dhaluu kan yeroo takka dhageettiin ture fakkeenyaa fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa LTV irratti beetiin gaafatte. Afaan Oromoo kan namni miliyoonaan lakkaawwamu kun dubbachaa jiru akkamitti ati hayyuu taatee afaan kun haala deemuu kanaan du'aa jira jettee gaafatte. Gaaffii bareedduu deebisee obbo Baqqalaa Garbaadhaa. Afaan miidiyaadhaan hin dabaalamne. Afaan miidiyaansa gahee ammayyaatiin hin dabaalamin. Amnitii isaa du'a irratti gabbu'aa deema. Tura keessa ammoo du'aa deemaa jedheen. Kan yaadachiisuu dagate garuu ishii mataa isiiti. Ati intala Oromoo taate tanarraan tana TV cimaa LTV tajaajilu kanarra teesse afaan Amaaraatiin na gaafattu. Afaan Amaaraatiin dabarsitu kan ajjeesaa jiru tokko si ta'uu wallaaltee jedheen santu jala gala. Kanaaf jecha miidiyaan baay'ee murteessa. Egaa yeroonii fi miidiyaan har'aan tana intarneetii wal qabate karaa saatalaayitiitiin babal'achuu eegalu har'allee ilaalcha kalee siyaasarraa kan maddeen kan ka'een ija siyaasaatiin wal ilaalaa jira. Yeroonii fi ONN utubuudhaaf lafaa kaanu dulli guddaan tokko ka ture tokko ni qabnaa kan lammadaa maanu barbaachise kan jedhu ture. Kuni karaa guddinaan nu oofamu karaa xiqqinaati. Saba guddaa kanaaf meeqatu barbaachisaa maalitti 45 yoo qabaate nu meeqa qabaachuu qabna. Waan jedhu mataa keesseef galchuun baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaaleen Oromoodhaa reefuun tana kan hin tuqe. Har'aan tana akkaataan itti wallaalaa jiran akka mormitu, akka masaaluu, akka warra wal saamuu tokkotti ilaalaa jiran. Garuu uummanninis, dhaaboleenis, miidiyaaleenis akkasii wallaaluu hin qaban. Kan laalamuu qabu, kan dubbannu afaan tokko. Karaa jallaan haa ta'u, karaa suduudhaan, karaa diriidhaan. Haga afaan san dubbanne jechoota afaan san keessa dubbatamu ol kaafne miidhagsine dubbannetti afaan san guddisaa jirra. San irratti walii tumsuu baruu qabna. Tarsiimoo waliin lafa kaayyachuu qabna. Wal gargaaruu qabna. Oduu walii dabarsuu qooduu qabna. Kanarraan tana irrachaa jiru kana. Nutuu fi xiqqoodha. Nu hamma xiqqoo amma lafaa kaatu santu wal nyaachaa jira. Wal abaaraa jira. Miila wal jalaa ciraa jira. Kan tokko hin daawwatinaa jechaa jira. Namni yaada konfeen hoggaanaa fi jamaal dubbannu 0-0 kannaaf jedha. Beekun Oromummaadha. Maaliif ofiis gaafuun gaadhu namni miidiyaa irra taa'u by nature qeeqaaf abaarsaaf nama qophaa'e. Kan abaaramuusiisa kan gara fedeen jaallatamuusisuma kan jibbamuusiisa. Warri Ameerikaa jirtan baay'een keessa Rush Limbaugh beektan ta'a. Takkaafuu Shaun Hannity beektan ta'a. Hagam takka jibbamanii hagam takka warri isaan jaallatus akka mootiitti isaan laaluu qabdan. Miidiyaan tana booda ittiin sossohuu qabu. Tan bifa dabreen namu akka ofii fedhutti karaa ofii fedhutti tarkaanfachiisa jedhee
olii gaditti ce'u osoo hin ta'in tan sagantaadhaan tarsiimoodhaan fuulduratti deemtu ta'uu qaba. Akka ilaalcha kootitti jarmooliinis miidiyaaleen Oromootis warreen miidiyaa keessa qooda laachaa jiranii fi kan hegerees qooda laachuu fedhan yeroon walitti qabamne giraand pilaan kan jedhamu takkaafuu istiraatejii lafa kaayyachuu baay'ee barbaachisa. Maaliif yoo jettan mee warri Ameerikaa keessa jirtan bara 80mootaa keessa maaltu deemaa ture? Eegallee bara 90mootaatti with the advent of internet kan jedhanii reediyoon du'a bira gahee jira jedhan. Namni reediyoo dhaggeeffatu kana booda xiqqaachaa deemaa jedhaniiti bara 80mootaa keessa sodaan guddaan ture reediyoof ture. Warri yeroo san garuu fuulduratti ilaalee arge warri konservaatiiviidhaa maal godhan? Reediyoo keessa akka jirutti konsolideet godhatan. Sinclair Media kan jedhaniin 25 isaa bakka takkatti nam tokkotti warri gaafasa yaada san lafa kaa'een warra arraan tana kakka Roger Ailes ni beekta. Roger Ailes eenyu akka ta'e abbaa Fox eessarraa ka'e isaan hundi isaanii warra reediyoo irraa ka'e. Achirraa eegalaniiti tooftaa baafatanii Rupert Murdoch wajjin miidiyaalee reediyoo Ameerikaa keessa jirtu almost 2/3 walitti qabatanii agoobara isaanii jala galfatan. Efa san godhan booda duula isaan godhaniin dhaggeeffattoota ol kaafatan. Dhaggeeffanni isaanii takkaafuu dawoo ifa ol ka'e booda Roger Ailes faan gara TV'tti dabran gara Fox fiditti. Maayyiin isaa maal ta'e? Rush Limbaugh tokkichi isaa dhaggeeffattoonni isaa CNN fi MSN BC walitti qabame bira dabre. Meeqa beektaa dhaggeeffattoonni Rush Limbaugh? 2,27,000. Sean Hannity meeqa? 2,33,000. Kan Fox CNN meeqa? 1,800,000. Why? Controversy in media. Sagantaa lafa kaaywattee xiyyeeffattee gaafa deemte santu bakkaan gaha. Miidiyaa keessatti namoota qeeqan outspoken warra ta'an warra waan namni hin feene kan dubbatan ija hamaan hin laalina. San cidha miidiyaadhaati. Yeroo tokko New York kana keessatti ture maraataan tokko kan 107 irra ture. Jamaan beektan maqaan isaa kan ammaan tana satellite XM irra jiru. Maqaa isaa na jalaa bade. He was so popular. Garuu wanni inni dubbatu kan nama baay'ee kun maraata jechisiisu ture. Gaafa loloo galfiidhaan yaadattan maal jedhe? Warra wali qabnee boombii gahaa qabnaa yoo ni takka jirutti finne hoo jedhe warruma kana yoo nu finneetuma irraa hubbaafanne hoo. So let's get rid of them, all of them. Jechoota akkasii warra jedhu. Yeroo maal akka ta'e gaafa XM dhufe kan satellite radioodha. Isa dhaqaniiti sheerii kannanii fi reediyoo irraa fudhatanii he is today the share owner of XMH satellite radio. Controversial waan ta'e hin sodaatina. Maaliif kana dubbataas hin jedhina. Maaliif itti showbiz miidiyaa jecha ammoo kana keessatti galiin ta'e tarsiimoon ta'e maal akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisa. Warra saawuzii kana reefuun tana kaniin kaasee hardline conservative approach kanarraan tana isin jeeqaa jiru biyyatan kanarra Tiraampiillee fiti xiyyeeffatanii galgalaa ganama otuu jirru kun maraata jedhanii itti dhoofan yookaan diddama isaanirraa fudhatu arra bakkaan gahaatan nus kana mataa keessa kaajechuu qaba. No matter how controversial we are, hagamta kana waan dubbatullee galuu galiin keenya san galii bilisummaa Oromiyaadhaa tarreefuun tun obbo Jamaaltu Qasaan bakkaan gahuu qaba. Bilisummaa jechaan biyya buqqaasuu qofaa miti.
biitti buqqa'uun qullaan bilisummaa siin kennitu. Biitti buqqaateef mana Eertiraa bilisummaa guutuu hin arganne. Biitti buqqaateef Sudaan hin arganne. Buqqaanuus jiraannuus namni bilisummaa argate nama qabeenya ifiirratti lafa ifiirratti walii galtiidhaan abbaa ta'e qullaa. Gaafa sanirra walii galle gaafa qabeenya keenya abbaa itti taane gaafa walii gallee tokko taane buqqaanuus waliin buqqaana teenyuus waliin teenya ammoo gabra hin taanu. Kanaaf jecha adeemsa kana keessatti yaada ammarra jirru kana bakkaan gahachuudhaaf kan nu barbaachisu yeroo amma jirru kana keessatti miidiyaa wayyaaniin agartee jirti OPDO'n jettee jirti. Miidiyaadhaan moohamne miidiyaan duula miidiyaa gochuu qabna jedha. Bajeta isaan baasan keessaa miliitariitti aanee arraan tan irra guddaan isaa miidiyaadha. Midhaan irra miidiyaatti baasaa jiru. Maaliif? Jaarraa keessa jirru kana keessatti kan ittiin mootu qawwee qullaa miti. Miidiyaadha. Miidiyaan arraan tana barbaachisummaan isaa akka dabalataatti osoo hin tahin meeshaa dabalataa osoo hin tahin meeshaa qawwee ol si barbaachisu keessaa isa tokko. Kanaaf jecha miidiyaalee Oromoo guddisu maxxansaalee baatu TVlee jiran reediyoolee jiran barruu afaan Oromoo kitaaban bahan guddisuu fedhinnaa osoo hin tahin dirqama Oromummaadhaati. Artistoonni keenya irraan tana yeroon fi albama tokko baasan itti kasa. Galuu tana Torontootti wal agarre adde seenaa. Muufii san waan itti baafteen dhage. Deeffattee onaan gattan hin deeffanne isin bira turte as. Deeffachuufillee miti isiisan bakkaan gahachuuf yeroo san keessatti hagam takka haga kadhatte nama hagam takka akka laffaate yoonii fi isinitti himte bu'aa isiin argatte sanii yoo ilaalte akka namatti lammada ittiin deebitu farwaat jetta. Maaliif kanan kana hunda kadhaa kana seeneef fuula namaa dhaabbadhee rabbii jaa waaqaa jedhaanii kadhadhee warra kompoozitoroota fi warra saawund editoroota fi pikchara warra edit godhu hunda kan isiin kadha maaliif maallaqa karaa arganne ni beekti. Oromummaadhaaf aadaa Oromoo guddisuuf jetteeti. Har'aan tananni keenya martuu mana tokko tokkoon dhaqee ilaala yeroo takka takka mala argareeta. TV isaanii keessatti yookaan fi HDMI irra kaaya. Movie afaan Amaaraa, show afaan Amaaraa arga. Why? Kun kan fidu maali? Indirectly. Indirect influence kajansan influence taanee jiru. Afaan Amaaraatiin, aadaa Amaaraatiin sammuun teenya influence taatee jirti. Maaliin influencer ta'a? Gabra keetiin kasi na cunqursa jettu kana kan na miidha jettu akkamitti deebitee afaan isaa dhaggeeffatta? Akkamitti aadaa isaa guddifta? Ati yeroo takka kilik gootee kan laaltu kan isaa maal eeggaataaf beekta? YouTube irratti waggaa isa banteef oodiyensii kan naafii jirta. Oodiyensiin tan kumaata waggaa walii qabame isaaf abbicha saniif maallaqa kafalaa beeke. The more audience you get on YouTube, the more money they make. Kan Oromoodha yoonii fi maaliif beekta? Baay'inaan hin qabnu jecha. Baay'inaan waan hin qabneef jecha. Already sammuun teenya we are a minority kan jedhu fudhannee jirra. We are inferior. Nuti xiqqoo gaxaantiidha kan jedhu otoo hin beekin ofirratti fudhattee jirta. Kana keessa kun waan beekaadha ani gartee gaxaantii dhagattee ati beekee firra fudhattee miti. Garuu kuni waan saayikoolaatikaalii warri saayikooloojii baratanii beektu. Otoo hin fedhin dhibbaas irratti uumamte. Bara dabree diyyaan ture yeroo akkana
Adama keessa mana nyaataa tokko olse. Mana nyaataa san keessa abbaan mana nyaataatis Oromoodha. Hojjettoonnis Oromoodha. Intala takka qullaatu jira. Tan afaan Amaaraa dubbattu afaan Oromoon ta'e. Amaarallee miti. Kan olsee nama ani aktivistii Oromoo ifiin jedhu kan yeroo adda addaa Facebook irratti kamalee agarta. Kan afaan guddaa qabu. Isaa olsee karaa sin daminnesh jedhu marga. Garee yookaan laalu. Si boosumaan jedheen. Ela kibarin talatan afaan hin beeytu naan jedhe. Kan mucaa xiqqaa hoggaa 12 ol seene baharraa dhufe. Baadiyyaa keessaa dhufe. Cehaa ol seene afaan Amaaraa haasa'e. Maaltu dhalatee hin jedhe. Ijoolleen tun qorroo bilisummaa biyya fida jennee hundufnee nuti. Osoo teenyu teebila irra sarkila ta'anii warrummaa waliin nyaata eegalee hundinuu afaan Amaaraa haasa'u seene. Marti isii Oromoo. Kun eessarraa dhufe? Eessatti nuun deema? Afaan keenya guddisaa jirra moo? Aadaa keenya guddisaa jirra. Kan jiru bira nageessa jechuudha. Jarri kun fedhaniitii miti. Karaa waggaa deeman reediyoo bannaan makiinaa keessatti afaan Amaaraatiin banamaaf. Maaliif? FM meeqama? Shorteefi meeqama kan afaan Oromoo? Yeroon ifi waraqaa karaa irra deemu tan ban afaan Amaaraati. Galgala banee muuvii ilaalee waggaa jedhu kan banamu afaan Amaaraati. Niwsiin dhaggeeffatu waggaa jedhu kan afaan Amaaraati. Tokkicha jiru fi lamaan jiru yoon ifi jala deemee kan Oromoo barbaadee deeqanani. Indirectly mentally corrupted taatee jirtu kan jiraatan taanee jira. Kana kan keessaa bahuu ni dandeenya. Yoonii sammuu teenya yeroo hunda qarabuune waan goonu hunda akka taphaatti akka salphaatti ilaaluu otoo hin ta'in wantan godhu kun anaaf afaan kiyyaaf aadaa kiyyaaf bu'aa maal qaba jennee yoo ilaalle qullaa kan guddina silaa hawwinu san bira gahuu dandeenya. Kanaaf jecha maajirra tooniin dhaabbaddoo jiraate har'aan tana biyya san keessatti walumaa galattu guddinni miidiyaadhaa kan addunyaarra sadarkaa gaxaantummaa jedhamu keessa jiru. Mee daataa tokkoon isinii kanna. TV irratti Itoophiyaan lakkoofsa TV biyya keessa jirutti namatti waggaa hirtu. Biyyoota addunyaa 142 keessaa meeqaffara jirti beektanii? 139. Biyya sadii qullaa nu caala jecha. Broadband internet TV. Broadband kan jedhamu nama meeqa beektanii? 0.5% of the population. Biyya san keessatti. Addunyaa irratti biyyoota 188 keessa Itoophiyaan biyya 168 internet per household walii galatti irraan kana namuu selfoonii qaba biyyaa jedha. Kasibe parsantii meeqa beektanii? Nama 1,000 keessatti nama 15 kan aksesii qabu. Biyyoota biyyaa waggaa waliin qabdi. Egaa kana keessa addunyaa irratti sadarkaa kan jirru biyya 205 keessa biyyi san 198 irra jirti jecha. Kana wanniin fideef biyyattii guutuu san keessatti warri irra guddaa magaalaa jiru kan tajaajila jedhamu kana baay'inaan qabu eenyu? Uummata keenya. Uummata keenyaa miti. Egaa waliigalli biyya abbaa akkana ta'e akka saba Oromootti eessa jirra jecha. Kanaa gad jirra. Kanaafuu har'allee dachiin teenya gaffaadha. Qabsoon godhaa jirru har'aan tana fuula lamaani. Takka tan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaadhaa yommuu taatu bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa san bakkaan gahachuudhaaf
aadaa keetii fi afaan kee wal cinaa guddisuu qabda. Aadaan keetii fi afaan kee kan guddachuu danda'u afaan san miidiyaa irratti yoo ol bahe qulla. Diraamaa yoo cinaa cinaatti, fiilmii yoo cinaa cinaatti, kitaaban yoo fi afaan saniin barreeffame alagaanis si dubbifti, alagaanis si barti, ilmaan keetii fi abbaan keetii illee qoba guuttatanii itti dubbachuuf jiraatan jecha. Kana waan ta'eef jecha ilmi Oromoodhaa martinu miidiyaa Oromoo guddisuu irratti akka dirqamaatti akka fudhataniin isin gaafata. Kan reefuun tan dagadde yoo jiraate biyya kana keessatti reefuun tan indirect influence kan hin jedhu. Tokko kaniin osoo hin qeeqne biran dabarre yeroo hedduu nan qeeqa. Akkuma reefu jedhamu miidiyaadhaa qeeqarraa iftuu bandeebu. Hayyoota keenya. Hayyoonni keenya kan biyya alaa jiran kun guddina afaan Oromootii fi aadaa Oromoo irraa adda of baasanii jiru. Exclusive club ijaarratanii jiru bifa manaa godhamu. Kuni hayyoota keenyaa fi yooniti hayyoonni keenya barsiisaan kiyya kaniin ifi olitti ilaalu. Afaan Oromootiin natti hin dubbanne. Afaan Oromootiin namoota hin barsiifne. Ijoolleen teenya hayyuu san afaan Oromoo hin dhaggeeffanne. Ijoolloonni keenyaas karaa san deemuuf hin jiraatanii galatoomaa tanumaan jalaa ol dhaggeeffatan. Galatoomaa. Hedduu galatoomii karaa dheeraa deemee dhufee gorsaa fi yaada bal'aa nuu kenneef jaamsayyoo yeroo takka irra deebi'ee harka naa dhaabne. Egaa torban kun torban Oromooti. Sagantaalee garaagaraatu jira magaalaa tana keessatti. Akka Oromootti sagantaalee tana hundarraa qooda fudhadhaa. Galgala boruu karaa dheeraa deemtee tan dhuftee Mooyii Cultural Show uffata aadaa Oromoo garaagaraa bal'inaan dhiyeessuudhaaf Radisson Hotel Brooklyn Center Shingle Creek gubbaa kan jirutti galgala qabdi. Kanaaf namoota akka isaanii kana kan biyya keessatti waa hedduu rakkoo meeqa keessatti hojjechaa jiranii fi turan ammallee dhufanii biyya alaa kana nu abdatanii hawaasa biyya alaa kana abdatanii dhufan kana bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Galgala boruu Mooyii Cultural Show irraa hin hafinaa dheeqaa bakki Radisson Hotel Brooklyn Center Shingle Creek gubbaa kan jiru gargaara please bira dhaabbadha. Kan biraa nuti akka dhaabattee jechuudha. Gaafa jimmataa walgahii hawaasaa bal'oo qabna. Akkasumattis galgala isaa wallistoonni Oromoodhaa hedduun kan irraa qooda fudhatan galgala bashannanaatu jira. Galgala kanas please irraa qooda fudhadhaa. Guyyaan ammoo ibsa bal'aa hoogganoota adda bilisummaa Oromootiin kennama. Qabsoon bilisummaa Oromoo biyyatti galte malee sadarkaa ammarra geenyu tana geenye malee waan hedduutu nu hafee waan karaa fagoo deemuuf deemnaa jechuudha. Kan ammoo qoonni uummata Oromoodhaa kan biyya alaa jiru maal ta'uu qaba, akkamitti itti deemaa jirraa, akkamirra jirraa kan jiru ibsi bal'aan kennama guyyaa kana. Guyyaa kana akka irraa qooda fudhattan irra deddeebinee isin afeerraa bakkinis bakki walgahii hawaasaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaadhaa St. Paul kan jirutti galgalli bashannanaa immoo event center St. Paul kan jiru yeroo hedduu achitti qophiin garaagaraa godhamti. Event center St. Paul jirutti kanas irraa qooda fudhadhaaf kennii gurguramaa jira jechuudha. Egaa akka namni hedduu yaadutti qabsoon tun biyyatti galtee jedhama. Garuu hojiin qabsoodhaa ammumaayyuu kan bal'atte gargaarsi uummata keenyaa kan biyya alaa jiru kun haala uummanni keenya kan biyya keessa jiru beeku. Reefu obbo Jamaal kakaasee ture. Dhaabota siyaasaa biyya alaa kanaa galan dura taa'onni hedduun amma alaa kanatti lafnee qaala biyyatti galanii jedhu. Dhuga addi bilisummaa Oromoo garuu har'allee abdiinsaatis hojiin hojjetu hundinuu uummata sarratti hirkateeti malee mootummaa sanirraa niiraa diimtuu argachaa hin jiru. Kana beeka. Hojii isaa kan biyya keessatti geggeessu biyya keessatti qabsoo galche malee of danda'ee
waan ummanni isaa godhu qofaan waa godhachaa jira jechuudha. Hojii siyaasaa karaa nagaatiin qabsoo nagaa geggeeffamtu san of danda'ee niiraa diimtuu osoo mootummaa san irraa hin fudhanne ummata keenya abdatee ummata keenya keessa taa'ee hojiin qabsoo haga feete bal'attullee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf ammoo ummanni ala jirru kun keessafuu kan hojjetannee gallu dhaaba kana qabsoo tana fiixan baasuun dirqama Oromummaati. Lubbuu nama hedduutu itti dhabame, ijoollee dargaggeessa meeqatu itti bade, ummanni keenya irrallee kumaatama amman hidhatti yaa'aa jira. Argitu dhageessu jechuudha. Miidiyaalee abaarraan dhagayina miidiyaalee garagaraa addunyaarraa dhagaa jirtu jechuudha. Kumaatamaan nama akkuma bara dabree sanitti mana hidhatti guuraa jiru jechuudha. Kuni waan nuti himannu akka dhaabatti himannu miti. Kun waan miidiyaan addunyaadhaa argisiisaa jiru jechuudha. Dubbachaa jiru jechuudha. Kan ammoo kan irra aanuu dandeenyu yoo jabaannee qabsoo goonee ummata keenya galvanaayis goonee gara barbaannu sanitti ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammoo qoonni ummata Oromoo kan biyya alaa jiru kun yoomuu caalaa barbaachisaadha. Yoomuu caalaa. Kanaaf qopheessuun nurra jira. Kanaaf isinis nu bira dhaabbadhaa jenna. Warri karaa miidiyaa garagaraatiin laaltanillee qophii irraa tana bakka jirtan hundattuu kanaaf wal haa qopheessinu. Karaan deemnee as geenye kun kan nu hafetu jira. San haga geenyu garuu qabsoota na bira akka dhaabbattan waamicha Oromummaa kan lammummaa isin dhiyeessinaa jechuudha. Amma sagantaan teenya tatti aantu reefuu tikeeta tokkotu gurguramaa ture. Tikeenni kuni $10 sa'aa Apple Watch argachuu dandeessu, uffata aadaa argachuu dandeessu jedhamee isinirra deemamee gurguramaa ture. Warri turtanii dhuftan ammallee carraan ni jira bitachuudhaaf dafaara qabadhaa. Kun hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo tana tindhisuuf kiisa nama tokkootillee hin seenu. Dubartoonni kun rakkatanii kana godhus yaadni akka amma waan kana godhuu kunis namoota qaroodhaan kan dhiyaatuuf qabsuma tana tindhisuuf rakkoo Oromoo tana xiqqashuma yoo waa furre jechuudhaaf. Kanaaf haga ammatti wanni gurguramee argame yoo dabalamuu baatee $1,250 ga'ee jira. Ammallee namni carraan kun isin hin dabrini. So kanaaf amma sagantaa sanitti ceenaa. Carraan isin hin dabrin dafa ammuma baasuu deemna. Haga tikeenni namni hafe tikeeta bitatu qophii mooyii cultural show kana maaloo irra deebii akka gaariitti nuu himii jala. Dubartoota Oromoo biyya keessatti rakkatanii waan Oromoo kana promote godhu kan akka mooyii cultural show kana gargaaruun dirqama keenya. Waan guddaadhaa miti $20 boru galgala dhuftanii uffata aadaa babbareedaa kanas laaltanii bitattaniis akka galuu dandeessaniif qophii tanarraa please maaloo qooda fudhadhaa. $20 waan guddaadhaa miti. Achitti hoteela guddatti wanni qopheeffameef wanni kuni isin abdataniiti, isin abdatteeti isin biyyarraa kaatee dhufte. Kanaaf gargaaruun nurra jira. Oromoon hundi bira dhaabbachuun nurra jira. Kanaaf guyyaa boru galgala boru mooyii cultural show irraa qooda fudhadhaa, tikeeta bitadhaa. Achitti argama isillee hamilee kakaasa. Akkuma jaalsayyoo reefu jee seenaa muuvii hojjettee deddeemtee agarsiisaa turte bakka adda addaatti argitaniirtan. Muuviin sun waan biraatii miti. Rakkoo Oromoon keessa baatu, keessa jirtu kan argisiisu ture jechuudha. Silaa Oromoon waan akkasii sanirraa qooda fudhatee namni tokko waan gartee sponsor godhuu danda'u ture jechuudha. Ammas taanaan waan akkanaa kan Oromoonni biyya keessa jiran rakkatanii diina jalatti waa hojjetanii fidanii immoo nu abdatanii asitti dhiyeessan kana irraa qooda fudhachuun dirqama. Qooda irraa fudhadhaan jaa amma waan gara tikeeta wanni kana carraa kana baasutti deemna. Dr. Badhaasaa carraan sii kenna. Yaadan qabaa jedha.
biraa jira dhiifatama nuu godha. Normally yoo tikeeta gurguranii akka namni hin arganneef jedhanii ani hin guutamne illee itti dabalu. Ani nuyi garuu tikeeta gurgurame duwwaadha as keessa kan jiru. So nama tokkoof hin baha. Carraa lama qabdu, inni tokkoffaan Apple Watch, inni lammaffaan wayyaa aadaa kan dubartiiti. So isa jalqabaa akka baasuu fi mucaa koo wajjin maradheera hankoon hafuun hin jedhanii ani as keessaa qabu. So yeroon tikeeta keessan harkatti qabadhaa. Inni jalqaba bahu Apple Watch. You pick it. Okay. Okay. Nansini dubbisa lakkoofsa tikeeta keessanii baasaatii ilaalaa. Fuuldura keessan jira. Hannama namni bilbilaan na biraa bitatee tikeeta 20 jira kiisii koo keessa. Elaa ani sobu kunoo isa duwwaadha. Maatii tokko bitatee ayawaa taa'ee hanqanarraa kan hafee isuma simbira jirudha jechaadha. Tikeetiin kuni kunoo lakkoofsi isaa kana 5 4 2 5 torba. Hareenyuun 5 4 2 5 torba. Tikeeta kee fidadhu kottu fudhadhu. Harka walitti rukutaa fi maali? Harka walitti rukutaa fi jechuun Yes, argateerti. Walitti rukutaa fi Meeroo akka gaariitti argadhaa. waa'ee kanaa isinitti himaa abbaan warraa ishee lama bitatee isheen lama bitattee mucaa ishee xinnoo wajjiniin akka carraa ta'ee han mucaa ishee xinnoo reef dhalatteeti han baheefi. Okay, tikeen inni lammataa nama tokko barbaada. Kotti. Keenaa kotti. Okay. sadaffaa fuutuunis. Afuutu sadaffaa. Okay. Na dhaggeeffadha. Wayyaa aadaa dubartii lakkoofsi kana 5 4 3 8 4 Randeevia 5 4 3 8 4 namni hin jiru. Ilaali. Shan afur sadi saddeet afur. Okay. Tikeenni kuni hani Dr. Koste ayawaa taa'ee bitatee isaaf gaheera jechaadha. Baay'ee baay'ee galatooma uffatichi kana.
Tole kunoo akkasitti gaa namni sa'a fudhatee fi namni waliigala wanni caalbaasii kanarraa argame carraa kanaan doolaara 1,300 qabsoo bilisummaa Oromootiif galii ta'e yeroo takkaa kanaadha. Yaaduma xiqqaatu ka'ee yaada guddaa akkanaa ta'ee yaadota akkanaa kana burqisiifnee waan akkasii qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo gumaachine hedduu gaariidha. Dr. Badhaasaadhaa fi hawwii yaada kanaan gad dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jennaan. Irra deebi'aa kanaadhaa yeroo takka. Warri carraan kun ba'eefis hedduu galatoomaa haati manaa jaalbaayisaadhaa baayisaan dirree kubbaatii qabsoo bilisummaa Oromootiif meeshaa gurguraa jira. Isiin ammoo as jirti akka carraa ta'ee maatii qabsaa'otaatiif ba'ee kunillee hedduu nama gammachiisa hedduu galatooma. Hayyeega akkuma waliin jenne sagantaalee garagaraatu jira magaalaa tanatti sagantaalee tanarraa pliis qooda fudhadhaa. Qabsoon tun qabsoo teessanii bakka hin geenye karaatti deemnu kana ga'uudhaaf hirmaannaan keessan hedduu barbaachisaadha. Galgala irraa kan nu biratti dhuftanii haala kanaan nu bareechuu keessaniif qooda fudhachuu keessaniif wanni asirraa argamulleen suduudumaan qabsoo bilisummaa Oromootti isaa hedduu galatoomaa isiniin jenna. Galgala Jum'ataatii fi guyyaa Jum'ataatis sagantaa babal'oo waan qabnuuf jecha nurraan hafinaa isiniin jenna. Hedduu galatoomaa galgala gaarii qabadhaa walitti deemu. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo sagantaan teenya tamboru ganama sa'a 8 irraa jalqabdeeti bakka walgahii University of Minnesota galma walgahiidha kan tekstis ni godhaa turreetti sa'a 8 irraa jalqabdanii akka argamtan isin irra deebinee isin afeerra boru ganama sa'a 8tti miseensotiin adda bilisummaa Oromoodha. Akkachitti argamtan irra deebi'ee si yaadachiisa. Qophii bashannanaa galgala Jum'ataatis event centeritti waldistoonni keenya kan akka addisuutis kunoo as jiru daawwiteenis as jira. Namoonni hedduun irraa qooda fudhachuuf jiru. Irraa qooda fudhadhaa qabsoo bilisummaa Oromootiin isa seenaanis jirti. Namni shunaatis jira. Walgahii uummataa sa'a 2 jalqabeeti waaree booda sa'a 2 jalqabee galma hawaasa Oromoo St. Paul Kadir Saidii Shoolee Tafarraa Seenaa Salamoon kun hundinuu isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiranii galgala Jum'ataa san nurraan hafinaa qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa hedduu galatoomaa galgala gaarii qabaadhaa. Tikeetii moo'iidhaa namni bitachuu barbaadan kunoo as jira as goraa bitadhaa doolaaruma 20 isii tanallee gargaaruun nurra jira boruu hin hafinaa bakka sanitti heddumminaan argamnee isillee hamilee isillee gammachiisuun nurra jira akkasitti qoo qabaadhaa. Dargaggoonni maaloo teebilii kana qulqulleessuu fi waan kana kaasuu duubatti afaan gargaaraa jaawarree koree qopheessituudhaati. Please nu gargaara. Nagaa galatoomaa hundi keessanuu warri ONN daawwachaa ooltanii kallattiidhaan kan dabarsaa ture ana Addisuu Qarrayyuuti itti aansuudhaan kunoo wabiin ni jira. Sanaafuu fayyataa yeroo gaarii qabaadhaa guyyaa borii fi gidduu kana gaa walumaan jirra. Isin dabalaa jechuudha. Abbaa Gadaamee Oromoo eebbisiiti sagantaa kana goolamaa jira. Laayivii jira. Uummata hedduu jira. Sagantaa kana goolabnaame. Goolabuufi. Inni deelaa. Tola gaa yeroo gaarii ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa.